Baga gammadan mijaana Itoophiyaadhaa bilbiluusan kan dhibbaatiidhamaan guutataa turtasan intarneetii waliin amma deebi'ee jira akkaataa karaa salphaa ta'een itti guutachuu dandeessan yookiin immoo fayyadamuu dandeessan isin barsiisu. Egaa daawwattoon kiyyawwan kan akka baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kan laayik sheer gochuun nafaa turan argama. Hayya daawwattoon kiyyaa appii tokko gadi buufachuu isin barbaachisaa appii kana gadi buufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kanarratti tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaatti ni barreessitanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kan jiru jalarra sinii baasirratti tokkoof kilikni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa kan jiru tokkoof kilikni gootu. Ammallee haala kanas itti saloota ikoon sarchii irratti tokkoof kilikni gootu. Bakka sarchii kanatti qubee saa taa caa barreessan achi booda sarchii fuulduraa kanatti kilikoo sarchii gootu. Achi booda haala kanas suuraa kana sinii bitaa suuraa kanarratti tokkoof kilikni gootu. Achi booda appicha buufachuudhaaf sirra oltaa gadi deemtu oltaa muddimsa minumaati. Achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa'ee appii astu buufadhaa kan jirulatti daawulood kan jirtutti daawulood taataniitii appii kana bilbila keessatti buufatanii. Hayya daawwattoon kiyyaa appii buufatanii yeroo galtan appiin kana haala kanas banamaa asirratti manage your life kan jiru tokkoof kilikni gootu. Ammallee asirratti subscription kan jiru tokkoof kilikni gootu. Ammallee asirratti add new package kan jiru tokkoof kilikni gootu. Achi booda haala kanas isiniif tarreessaa asirra gadi buutaa ol deemtu oluma deemtu hanga Itoophiyaa argatanii jechuudha. Egaa daawwattoon kiyyaa kun haala kanaan Itoophiyaa isiniif jechuudha. Itoophiyaa 120 sawaa flex kan jiru asirratti tokkoof kilikni gootanii. Achi booda haala kanaan isiniif jechuudha. Daataa geegaa 25 soshaalii geegaa 25 waliigalatti geegaa 50 isiniif kenna jechuudha intarneetaa. Daqiiqaa 430 isiniif guutu jechuudha yookiin ammoo isiniif bilbila jechuudha. Asirratti hidhachuu barbaaddan ta'e koontinuu kilik gootanii xalaatuluma daayirektii isiniif hidhama bilbilachuu dandeessanii jechuudha.